Shalom, shalom nagaa waaqayyoo abbaa biraatii gola mana safara haala keessa jirtan hunduma keessatti daddabalee isiniif haa baay'atu jaallatamoodhaa fi kabajamoo obboloota koo hafuuraa toora YouTube koo jalatti kan argamtan hunduma keessaniif nagaan gooftaa koo biraatii isiniif haa baay'atu akkam jirtu waaqayyo maqaas haa eebbifamu gooftaadhaan eeggamee gargaaramee nagaa guddaa irraafaa kan ta'in qaba maaddi nagaa keenya burqaa nagaa keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maqaasaa bara baraan haa kabajamu. Tole bolonni maatii naaf ta'aa jirtanii waaqayyo isin haa eebbisuu eebbifamaatiin jechuun jaalladha. Warri maatii naaf hin ta'in immoo maatii naaf ta'aadha. Viidiyoo karaa kana darbu seenaa dhaggeeffadhaadha isiniin jechuutiin jaalladha. Tole har'a ergaa gabaabduu tokko nuuf qabadheera. Innis maal seetanii jireenya keenya keessatti namni hundumtuu gammadaa ta'uu barbaada. Yeroo hundumayyuu namni hundumtuyyuu gammaduu barbaada. Garuu karaan ittiin gammadan kun immoo eessaa argama eessaan dhufa kan jedhu mee gabaabsinee walii wajjin ni ilaalla. Waan sammuu kootti xiinxaluu fi waan yaada bira ga'e waan ofii kootii na fayyadee argee isinitti himuun barbaada. Isinis immoo irra deebitanii ilaaltanii itti yaadanii kan isiniif ta'e immoo keessaatii fudhachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf mee karaan ittiin gammadan jireenya kee keessatti yeroo hundumayyuu guyyaa hundumayyuu gammadaa ta'uudhaaf yookiis gammadduu ta'uudhaaf maal gochuu qabda kan jedhu. Isaan gafaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keetii godhattee fudhachuu qabda. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keetii godhattee fudhattee yoo qabaatte jireenyi kee yeroo hundumaa manni kee yeroo hundumaa afurri kee yeroo hundumaa foon kee yeroo hundumaa gammadaa siif ta'a. Maaliif beekta Kiristoos nagaa keenya jedhamee caafamee waan jiruuf Kiristoos maddi nagaa, Kiristoos maddi gammachuu, Kiristoos maddi burqaa gammachuu yaa'ee kan adda hin cinne gammachuun isa keessa jira. Guyyaa hundumaa halkanis guyyaas yeroo ol deemtu yeroo gad deemtu yoo rakkatte yoo argatte yoo dhabde yoo jiraate yoo jiraachuu baate yoo guutuu baates gammachuun kee Kiristoos. Kanaaf warri Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keessanii godhattanii hin fudhatin. Fayyin karaan dhugaan jireenyi Yesuus Kiristoos waan ta'eef warri yaada keessaniin jireenya keessan keessatti bara keessan keessatti gammaduu barbaadan jireenyi keessan gammachuu irraa qabaatu warri barbaadanii Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keessanii godhadhaa fudhadhaa amanadhaadha. Inni gammachuu irraa jireenya keessan yeroo hundumayyuu barri keessan gammachuudhaan akka guutuu hin godhaa jechuudha. Inni kan biraa immoo warri Gooftaa Yesuus Kiristoosiin qabdanii isatti qabamaa jiraadha. Guyyaa hundumayyuu miiltoo keessan isa godhadhaa. Karaa deemtan duratti isa of dura buusaa. Waaqayyo jireenya keessan keessa yoo jiraate, waaqayyo laphee keessan keessa dubbii waaqayyo yoo jiraate yeroo hundumayyuu gammadoodha. Yeroo hundumayyuu maal taatu gammadoodha. Afurri keessan, foon keessan yeroo hundumayyuu gammadoodha. Maaliif jennaan maddi nagaa keessanii isin keessa jira. Isin immoo madda nagaa keessanii sana wajjin deddeebi'aa jirtu waan ta'eef yeroo hundumaa gammadoo fuulli keessan yeroo hundumaa ifaadha. Gaafa argattanis gammachuudhuma gaafa dhabdanis gammachuudha. Sababni isaayyuu waaqayyotu dursee si fuuldura darbaa jira. Waaqayyotu jireenya keessa wal qixxeessaa jira. Kanaaf yeroo hundumayyuu gammadoo taatu. Inni lammataa inni kan biraa immoo yeroo hundumaa nama nagaa buusu ta'e. Gammachuu barbaadda boqonnaa barbaadda yoo taate lafa dhaqxutti, mana dhaqxutti, qixa deemtu hundumatti nama nagaa buusu ta'e. Namoonni baay'een iddootti lola kaasan, namoonni baay'een iddootti nama arrabsan, namoonni baay'een iddootti namoota salphisanitti ati garuu nama nagaa buusu ta'e, ati garuu nama boqonnaa buusu ta'e, nama tasgabbaa ta'e. Gaafa nagaa buustu ofii kee deebitee nagaa argatta. Gaafa namoonni sirratti ka'an si arrabsan, si lolan, si dheekkaman, si reeban ati nama nagaa buusu ta'e. Gaafa inni tokko dhufee maddi keetti cuusu godhee si kabalu ati garuu gammadi nagaa buusi nagaa siifata waliin uleedhaan hin deebisin arrabaan hin deebisin. Gaafa kana goote nagaan kee guutuudha. Osoo ittiin beekin otoo itti yaadini warra hamaa sirratti hojjetan warra si reeba warra si salphisan warra maqaa kee balleessan warra sitti malanitti gaafati nagaa buustu iddoo deemtu hundumatti gaafati nagaa buustu gammachuu qabda. Jireenyi kee gammada, afurri kee gammadaa siif ta'a. Inni kan biraa immoo
hammeenya jal'ina of keessaa baasi, jibba of keessaa baasi, nama jaalalaa ta'e, nama jaalalaa ta'e. Gaafa garaan kee nama hunduma jaallatu, gaafa ati nama hundumatti sixxu gammadaa taata. Maaliif jennaan jaalalli gammachuu nagaa of keessaa qaba. Boqota jaalalli tasgabbaadha waan ta'eef nagaa siif kenna, boqonnaa siif kenna, gammachuu siif kenna. Utuu ati hin beekin gammachuu qabda. Gaafa nama jibbitu, gaafa nama dheekkamtu, gaafa nama loltu garuu gaafa obboleessa kee tokko jibbitu utuma ati hin beekin sammuu kee keessa deema namichi. Yeroo raftus, yeroo teessus, yeroo hojjettus waa'ee namicha jibbitu, waa'ee nama jibbituu sana sammuu keetti yaadaa oolta, sammuu keetti xiinxalaa oolta. Namichi utuma ati hin beekin sammuu kee keessa gulufaa jira. Sammuu kee keessa naanna'aa jira, sammuu kee keessa deemaa jira. Eessan nagaa argattare, eessan boqonnaa argattare. Gaafa nama jaallattu garuu, gaafa garaa kee guutuudhaan nama jaallattu garuu yeroo hundumaa nagaa, rakkinni, salphinni, yaaddoon wanti biraa sammuu kee keessa hin dhufu. Nagaa siif guuta jechuudha sammuun kee. Jaalalaan deddeebita jechuudha. Sammuun kee gaafa jaalalatti qabamee jiru, nama tokko gaafa jaallattu waa'ee nama sana gaarummaa isaatu, miidhagina isaatu, waan gaarii isaatu sammuu kee keessa deddeebi'a malee jallinni, hameenni sammuu kee keessa hin deddeebi'u. Gaafa nama sana jibbitu garuu eessanan nama sana balleessa, eessanan nama sana haaloo baadha, akkama godha jetti sammuu kee keessatti dhiphachaa deemta. Itti malaa deemta, yaadaa deemta yoo ta'e boqonnaa hin qabdu, nagaa hin qabdu, gammachuu hin qabdu jechuudha. Kanaaf yeroo hundumayyuu nama jaalalaa ta'e, nama nagaa buusu ta'e, gaafa sana ofii keetii utuma hin beekin keessi kee yoo raftee boqotte, yoo kaatee boqotte, yoo deemtu boqotte, yeroo hundumaa fuulli kee ifaa, yeroo hundumaa gammachuu qabda. Kanaaf nama nagaa buusu ta'e, nama jaalalaa ta'e, sammuu kee keessa, jireenya kee keessa haxxummaa balleessi. Sammuu kee keessa, jireenya kee keessa, laphee kee keessa hammeenya haxaa balleessi. Laphee kee waan qajeeladhaaf bani, hafuura kee waan qajeeladhaan bani. Kana achitti ati nama gammachuu qabu yeroo hundumaa taata. Jaalalli immoo hammeenya of keessaa hin qabu, gad of deebisa, amanamaadha, of hin tuulu, of hin dhiibu, danda'aadha, obsaadha, hafee jiraata. Kanaaf ati nama jaalalaa ta'e. Gaafa jaalala of keessaa qabdu, gaafa nama jaalalaa taatu, utumatti yaadin, utuma hin beekin nagaan kee irraafaa, boqonnaan kee irraafaa, gammachuun kee irraafaa siif ta'a. Xiyya darbachaan deemtu, hammeenya darbachaan deemtu, arrabni kee waan hamaa dubbachaan adeemu. Jaalala yeroo hundumayyuu keessa keetii qabaadhu. Inni sadaffaan immoo nama abboomamaa gaafa taatu. Abboomamuun gaafa nama keessa bulu, keessi kee waan hundumaaf abboomamaa gaafa taatu, gaafa gad of deebistu, gaafa ishee jettu, gaafa gadi of qabdu, gaafa waaqayyo sodaattu, gaafa waaqayyo dhageessu, ati yeroo hundumayyuu gammadaa taata. Namaafis haa ta'u, keessa keetiifis haa ta'u, qalbiitti nama dhaggeeffattu, yaadatti nama dhaggeeffattu yoo qabaatte, qalbiitti waaqa dhaggeeffattu, tasgabbaa, yaada tasgabbaa yoo qabaatte, jireenyi kee gammachuu qaba. Maaliif beektaa? In abboomamtu yoo ta'e, of hin qabdu yoo ta'e, waan namni amman utumaa namni tokko dhufee waan tokko si gaafate, dallantee abboomamtee waan kana godhi yoo siin jedhan isa sana dhiiste, yoo dallantee nama sanatti utaalte yookiin rukutuu dhatte balaarra buutaa jechuudha. Gaddarra buutaa jechuudha. Lolarra buutaa jechuudha. Boqonnaa hin qabdu. Garuu yoo abboomamaa taate waan namni siin jedhe sana tasgabbiidhaan yaada abboomamuutiin fudhatte yeroo hundumaa nagaa qabda, boqonnaa qabda, gammachuu qabda. Kanaaf jireenya abboomamuu, waaqayyoon sodaachuu of keessaa yoo qabaatte, namaafis waan gaarii yoo yaadde, namaafis waan gaarii yoo goote, namas yoo dhageesse, nagaa guutuu gammachuu qabdaa jechuudha. Inni kan biraa immoo gaafa hundumaa gaafa gooftatti gammaddu. Waan hundumaa dhistee gaafa gooftatti gammaddu. Jireenyi kee gammachuu qaba. Biyyi lafaa guuteen guutu, rakkinni isaa qaawwi isaa babal'aadha. Yoo karaa kana duuchite karaa kanaan banamee sitti mul'ata. Yoo karaa kana duuchite karaa kanaan banamee sitti mul'ata.
Yoo karaa kana qaawwa duuffadheera naaf ta'eera jette karaa kanaa sitti mul'ata. Garuu isa kana hundumaa dhistee gaafa gooftatti gammaddu yoon nabis yoon argadhes gooftaan hin kenna hin fudhata ol kaasa gabbuusa waan barbaade gochuu danda'a yoo jette waaqayyotti gammaddu waan hundumaa sirriidha waaqayyo gaafate jettu jireenyi kee gammachuudha siif guuta. Hin gammadda rakkina keessatti dhabuu argachuu keessatti gidiraa hundumaa keessatti gaafati gara waaqayyo ilaaltee gammaddu waaqayyo immoo gammachuu keerraa hafaa nagaa keerraa hafaa siif godha. Inni kan biraa immoo gaafa amanamummaa qabaattu. Gaafa ati amanamummaa qabaattu, gaafa ati namaaf amanamtu, gaafa ati waaqayyoof amanamtu, gaafa ati lafa hojjettuuf amanamtu, keessi kee gammachuu qaba, keessi kee boqonnaa qaba. Maaliif beektaa? Yoosefi ganama gaafa abjuu argee manaa ba'ee obboloonni isaa dabarsanii gaafa isa gurguratan Gibxiitti lafa dhaqetti amanamaa ta'e. Lafa dhaqetti waan hojjetu hundumatti amanamaa ta'e. Amanamummaadhaan hojii isaa hojjeta. Mootii fuulduratti ija qajeelinaatiin, ija jaalalaatiin ilaalame. Mootitti tolee argame. Isa kanarrayyuu darbee mootiin mana isaatti laate qeeqoo eegi mana koo qabii hamman deebi'ee dhufutti jedheetti kenna. Yeroo kana mootii manaasa gaafa fedha fooniisa gaafattu homtuu silaa mana keessa hin jiru namni hin jiru gaafa ishiin ittiin jettu lakkedhe waaqayyoonni inni haala dhoksaa keessatti nama argu tokko waaqarra jiraadha. Abbaan manaa keenatti si kennee hin deemne waan ta'eef ati kan koo miti jedheen ofii koo xureessee waaqayyoon gaddisiisuu hin barbaadu ittiin jedhe. Kanaaf amanamummaa qabaatee yeroo namni fuula isaa jirus yeroo namni fuula isaa hin jirres waaqayyo sodaatee jechuudha. Kanaaf amanamummaa gaafa qabaannu jireenya keenya keessatti hiriyoota keenyaaf, obbolaa keenyaaf, hiriyaa gaa'elaa keenyaaf, maatii keenyaaf, mana hojjennu, lafa hojjennu iddoon hundumatti yoo amanamummaa qabaanne jireenyi keenya gammadaadha. Jireenyi keenya boqotaadha. Karaan keenya walluuf qixxaata sababii ta'eef jechuudha. Inni kan biraa immoo ofitti amanamummaa gaafa qabaannu. Gaafa ofitti amanamummaa qabaannu gaafa jennu waan hundumatti amma geenyu madaallee ofii keenyas nan danda'a nan godha yookiis immoo wanti kun sirrii miti hin ta'u jennee gaafa ofitti amanamummaa qabnu waan nu baasni tokko irraa ofitti amanneetu irraa deebinaa jechuudha. Waan nu baasu tokko immoo ofitti amanamummaadhaan itti deddeebinaa jechuudha. Malee nama fakkaannee gaafa deddeebuu dhiisne jechuudha walumaa galatti. Nama fakkaannee yookiis immoo qaama biraa taanee argamu gaafa nuti dhiisnu yeroo hundumayyuu gammadoo taana. Maaliif fakkeenyaaf karaan namni tokko milkaa'ee anaaf milkaa'insa ta'uu dhiisuu danda'a. Karaan ati milkoofte anaaf immoo gufuu ta'uu danda'a. Karaan inni milkaa'e immoo siif gufuu ta'uu danda'a. Kanaaf ofitti amanamummaadhaan gaafa hojjennu, ofitti amanamummaadhaan gaafa deddeebinu jireenya keenya keessatti milkaa'oo, gammadoo, warra boqonnaa qaban ta'uu dandeenya jechuudha. Hojii hojjennuu fi gaafa sammuu keenyatti gammannu, gaafa waan hojjennu hundumayyuu itti amannee hin ta'a jennee yookiis immoo hin ta'u jennee adda baasnee gaafa beeknu isa hin taane sana dhiisnee isa ta'u sana immoo gaafa hojjennu gammachuu qabnaa jechuudha. Kanaadha. Inni kan biraa immoo gaafa sodaa dhiisnu, gaafa shakkii dhiisnu dandeettii keenya waaqayyotti gaafa amannu jechuudha. Gaafa waaqayyotti amannu waan hundumaa ol kaasuu, gabbuusuu, ajjeesuu, jiraachisuu waan hundumaa gochuu waaqayyotti amanne shakkiif sodaa gaafa keessa keenyaa baasnu. Maalan ta'a, maaltu natti dhufaa, yoon akkas ta'e akkas hin ta'a, yoon akkas ta'e akkas hin ta'a jennee bibirrannaa sodaa gaafa nuti dhiisnu maal taana ofitti amanamummaa sana qabaachuu keenya jechuudha. Kanaaf gaafa waaqayyoon amannu, gaafa sodaa keessaa baanu, gaafa bibirrannaa keessaa baanu, gaafa shakkii keessaa baanu, dandeettii waaqayyotti gaafa amannu yeroo hundumayyuu gammachuu qabna. Waaqayyo akka nu oolchu, waaqayyo akka nu gargaaru, waaqayyo haala keessa jirru keessaatti akka nu baasu yoo amannu yeroo hundumayyuu gammachuu qabna jechuudha. Inni kan biraa immoo maal yoo goone gammachuu qabna inni jedhu namootaaf waan gaarii gaafa goonu.
Gaafa waan gaarii namootaaf goonu caaladhumatti gammachuu qabna. Maaliif namoonni tokko tokko waan namoonni isaaniif godhanitti gammaduu danda'u. Garuu irra caalatti isa olaanatti waan namni nuuf godhe caalatti waan ofii keenya namaaf goonetti gammachuu qabna. Maaliif namni suni waan nuti namaaf goonu suni waan namaaf kennamu otoo hin ta'in fakkeenyaaf gaafa nama tokko gorsinu gaafa nama tokko karaa hamaarraa deebisnu nama tokko gorsinee gara gaariitti deebisna yoo ta'e namni sun gara badiisarraa gara gaariitti gaafa deebi'u tokko namni sun badiisa ooleera ooluu nama sanaatti hin gammanna. Lammaffaa immoo namni sunis immoo badiisa sanarraa oole sanaan immoo deebi'ee karaa keenya ooluu isaatiin namni sunis hin gammada nunis hin gammannaa jechuudha. Kanaaf wanti namaaf kennamu waan baay'eedha. Dirqama isaa yookiis maallaqaa yookiis waan harka keenya qaqqabannu waan tokko fuunee akkas harka keenya namatti hiixannu qofa otoo hin ta'in wantoonni namaaf kennaman baay'eedha. Waan qabnurraa yaada qabnurraa mul'ata qabnurraa abjuu qabnurraa bakka namoota gargaaruu namoota barsiisuu namoota gorsuu wantoota akkasii sana gaafa namootaaf wanta gaggaarii ta'e hojjennu ofiidhuma keenya otoo hin beekin gammannaa jechuudha. Maaliif sammuu keenya keessa burqaa nagaatu jira malee hammeenyi hin jiru jibbi hin jiru inaaffaan haaloo baannaan hin jiru waan ta'eef jireenyi keenya yeroo sana gammachuu qaba boqonnaa qaba jechuudha. Kanaaf gaafa namootaaf waan gaarii gaggaarii hojjennu gammachuu qabna boqonnaa qabna jireenyi keenya gammadaadha jechuudha. Isa kanadha jireenya guyyaa guyyaatti hojjennu keessatti sammuu keenya amansiisuu qabna ofitti amanamummaa qabaachuu qabna waaqayyoon sodaachuu qabna jireenya jiraannu keessatti lafa hojjennutti iddoo deemnu hundumatti amanamummaa qabaachuu qabna. Inni kan biraa immoo ofii keenya kunuunsuu qabna. Ofii keenya gaafa kunuunsinu ofii keenyatti gammannaa jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma dhiqannee dibannee uffannee waan nutti tolu waan nutti babbareedu uffannu akkasuma sammuu keenyaafis waan gaggaarii waan sammuu keenya bashannansiisu waan sammuu keenya boqochiisu hojjechuu qabna. Waan nu dhiphisu waan yaaduu nuti ta'u irra deddeebinee hojjechuuf irra deddeebinee yaaduu fuula keenya duraatii dhoksuu danda'uu qabna jechuudha. Sa'aatiin koo xiqqoo ishee na jalaa deemeera isa kana fakkaata. Egaa gammachuu guutuu qabaachuudhaaf inni hangafaa Kiristoos Yesuusin qabaachuudha. Warri Gooftaa Yesuus Kiristoosiif fayyisaa lubbuu keessanii gootanii hin fudhatin. Ammas karaan banaadha. Yesuus Kiristoos isin jaallata. Yesuusitti amanaa inni fayyisaadha. Inni karaadha dhugaadha jireenya gara abbaatti kan geessudha. Isaan malee jireenyi hin jiru. Isaan malee araara argachuun hin jiru. Isaan malee fayyinni hin jiru. Kutaa deebi'utti immoo waan biraa walii wajjin hamma ilaallutti ayyaana waaqayyoo keessatti naaf eegama. Baay'een isin jaalladha isinin kabaja. Shaaloo.